il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  baay'oo maal targamee jedha ka maal targamee jedha irsa targama irsi argameera nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u fataa sin gochuuf jedheen jalqaba kan lelelel jedhe nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyyaa har'a waan tokko gammadee dhufe jechuudha mucaan tokko kanaan dura jechuudha lamlam yetambii tube kan jedhamtu lamlam jechuudha kanaan dura irsa jaalallee shiitiin jechuudha ira nattiin jedhu ira yuun jedhu foolii ira yuun qabu jechaa turte jechuudha yaa isa odeessuuf osoo hin taane amma garuu nama isheen itti dhiyaatte nama isheen argatte sun already nama isheen barbaadudha jechuudha የሚፈልገው ሰው ጀተች ጀቹዳ እንደሚፈልገው ሰው አይደለም ጀተ ዱራኒ አመገሩ ነማ አከ ኢሽን በርባዱ ኦሬዲ አርጋቴት ከና ማልጀቹ ነው ፈሰተን ሄሩሚ ሲንጀቹ ነው ሐረስ ያኒኮ እንጅጅራምኔ ሄሩሚ ሲንጀቹ ነው ፈ ያው ሙጫሰነ ጀቹዳ ባይ አደነቅታ ጠይም ነው ጀቴ ወንዳ ወንድ ነው ጀቴ ረጅም ነው ጀቴ ለካኒ ዱራኒ ከነውንዳ ሲንጉኔ ጀቹዳ እኒ ዱራ ወንዳ ወንዲ ሚቲ ጀቹዳ ጠይሚ ሚቲ ረጅሚስ ሚቲ ከናፉ ሲንታኔ ያው ገሩ ላይፊ ተከተከፋነ ደበርሲቴታ ረኮ ሂንቀቡ አመገሩ ይሰጡት ቁፉሶንታኔ ኡሙሪ ረኮን ቀቡ ጀቴ መዝሙሪ ዘመሩ ኢስቴ ጀቹዳ ኡሙሪ ረኮ መታሳኒ ቀበዋንቴ ሙጫከና akka kan kee ta'u gochuu qabdaan si jajjabeessuun dhufe baay'isawee laabbarataatash ነው የመጣው እሺ si jajjabeessuun dhufe heerumuu qabdaa ሲንጀለ በቃ heerumi በቃ አማ ጓደኛዳ ጀተኒቱ ጓደኞተስ ለካ ኦልተን ገሩ በረከነ ከሰ ባይዘዌ ጓደኛ ይራብ ዱበርቲ ሚቲቲ obboleessiyu baay'ee rakkoo umaaru barakana keessa jaarraadhuma kana keessa jechuudha baay'ee rakkina umaaru jechuudha rakkoodha barjatu kana waltiin amanaman kanaafiyu ati garuu argattee tawanteef wanda wandii ta'eera xayyimii ta'eera himbareeda eeraadha kanaafu demo yeroo faan haasaa turtelle ija keessa laalaa turte kana jechuun mucaan jaalallisa si keessa jira jechuudha jaalalli ijaan galti yeroo baay'ee namoonni wal jaalatan ija keessa wal ilaalu yoo ija keessa wal ilaalan immoo normaaliin ta'an normaal jechuun miirri wayii isaanitti ni dhagahama jechuudha kanaafu viidiyoo keessan daawwadheen jira yeroo faan haasoftu waa'ee umuriilee taasoftu ama wagaan ko 27 eeraan sittani rakkoon qaba umuriin ko 27 yoso jettani waa baay'ee odeessaa turtani oso anaafati jaalallee waliitaani marrakkoo qaba umurii 27 jedhani namoonni dulloomte naan jedhu marrakkoo qaba jettee gaafachaa turte kanaafu kan hundammoo yeroo gaafatu ija keessa laalaa turte why not ija keessa kanatti ilaaltu jaalallisi keessa galeera jechuudha mucaa kana kanaafu jaalatteetta waan ta'eef innillee rakkoo hin qabu an kan hin amanu jaalalattidha malee umuritti bifatti humaattuun amanu jedheera mucachi baay'ee gaariidha kanaaf mucaa kana jaalalaan hidhi xamaditi kan kee abbaa manaa kee goradhu siin jedha si jajjabeessuun dhufe dhugaadha na dubartiin immoo serious waan isinitti dubartoonni baay'ee ofii isaanii waan tokko ijaaruudhaaf waan tokko gochuudhaaf ofii isaanii hin jabaatan taanan waan sana irratti cimtuu hin ta'an taanan wanti sun hin bada dhugaan sin hin jedha wanti sun milkaa'uu dhiisuu danda'a kanaaf isheen amma mucaa kana ija keessa laalachaa jirti garuu nu gwaaddenyaadha itti gwaaddenyaan akkanaa moo hin jiru gwaaddenyaa ija keessa wal ilaalan hin jiru gwaaddenyaa simaamaloo yookaan bukkee qabaadhaan itti man hin jiru shanama bukkee qabaadhaan itti maarti umuriin ko 27dha dulloomte naan jedhu namni osoo anaafati garuu kan walii taane osoo waliin taaneeti umuriin ko kun rakkoo sirratti qabaa effeektii qabaa jettee gaafattee liibira teessee jechuudha rakkoon qabu ani nan gammada dastanyaa neenyi jedhe baay'ee nan gammada ani
jedhee osoo akkana ta'eyyuu ani baay'een gammada. Garuu nuni hiriyaadha jedha. As keessatti immoo waan tokko inni anaaf ati obboleessaaf obboleettiidha yeroo jedhu garuu hin diddee harkatti fudhachuu dhugaa waaqa gwaddeenyaadha nuni gwaddeenyaadha malee obboleessaaf obboleettii miti jette. Why not? Obboleessaaf obboleettii jedhamee gaa'ela waliin dhaawulkaa wal fuudhuu akka jaalala jalqabuutis great shape hin danda'amu iyyuu malee safuu. Garuu gwaddeenyaa ta'anii gwaddeenyaa sana immoo gara jaalalaatti jijjiiranii achi gara gaa'elaatti jijjiiran nothing humaa miti. Humaa tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een gwaddeenyinnatiidha yookaan hiriyaarraa ka'anii gara jaalalleedha gara haadha manaaf abbaa manaatti seenu. Kun waanuma jirudha rakkoo tokkollee hin uumu. Kanaafuu yeroo inni anaaf ishee gidduu humtuu hin jiru warri nu gaafattan gaafii warra nu gaafattaniif anaaf ishee gidduu humtuu hin jiru garuu anaaf isheen just like brotherly sisterly dha yeroo inni jedhu no jette anaafati hiriyaadha gwaddeenyaadha akka ebelu anaafati gwaddeenyaadha jette isa obboleessaaf obboleetti cancel goote balleessiti. Maal isinitti fakkaata? Mucaa kana kan shi gorachuu barbaaddetti. Anis jabeessee kan kee goradhu siin jedhu dhugaa mucaan sun dhugumallee appeeraansiin isaa baay'ee namatti tola. Keessa isaa garuu hin beeku. Yaa isheen garuu madaalteetti amalli isaas gaariidha jetteetti. Waan hundi isaa isheetti toleera yeetan B2B itti toleera mucaa sana jechuudha. Kanaafiyyuu dafiti jaarsa kee goradhu abbaa manaa kee goradhu. Just hiriyaa dhamtisi gwaddeenyaa argitaatanii jijjiiruun immoo so simple baay'ee salphaadha. Mucaa kana jaalatte ija keessa laaltee itti dubbattu maal ta'a yoo akkas ta'e jette maal ta'a yoo akkas ta'e jettee gaafachuun kee arrumayyuu itti himaa jirta jechuudha. Mucaan osoo sirriitti dafee understand godha ta'eyyuu dursee jijjiiranis dursee gara jaalalaatti jijjiiraa jechuudha. Otoo dafee understand godhatee dafee jijjiira garuu yoo active miti ta'e si jalaa tura kanaafu atamma anaafatu osoo jaalalleewwan taani marrakkoo qaba ani sitti nan dulloomaayyu ansi biratti dulloomtuun jedhamaayyuu ansi biratti sin caalaa umuriidhaan sin fokkisiisaa jettee dhugaa waaqaa teessee gaafachaa turte inni garuu noo jedheeraanii si jammar an umuriitti sin amanuu jedhee bifatti humaattuun amanuu jaalala fi jaalaladhaan amana jedhe ati immoo baay'ee jaalaladha jedheeraanii. Kanaafuu erga innis hamma kana isheedhaan jedhe isheenis gaaffilee kana miidiyaarra teessee gaafattee rakkoolee hin qabu side effect illee hin qabu ashi jette. Gwaddeenyinatiin keenya yookaan hiriyummaan keenya akkanuma yoo wal faana fufee rakkoo qabaa jettee gaafatte. Maaliif rakkoo qabaa jettee gaafatte seetanii yaa uummata namni tokko fakkeenyaaf ani jaalallee qabatee leessee haa jennuti jaalalleen qaba osoo ta'ee jaalalleen kun sun immoo hiriyaa dubartii hiriyaa just like dubartootaaf dubartoonni gwaddeenyaan jiru miti dhiiraaf dhiirri gwaddeenyaan jira miti akka kana durbaaf dhiirris hin jiraata garuu badaa fudhataman qabu. Osoo gwaddeenyaan kun sun hiriyaan kun sun hiriyaa dubartii wayi normaalii hiriyaa dubartiin qaba jedhe ani fudhadhu no hin eeyyamu jechuudha. Maa jechuudha? Hiriyaa dhiiraaf weel hiriyaaf durbaaf okay garuu hiriyaaf dhiiraaf dubartii ani hin barbaadu. Kanaaf isheen amma mucaa kana akka salphaatti qorachaa jirti. Akka salphaatti qorachuu ishiiti yoo anaafati hiriyummaan keenya itti fufee akkanumatti jechuudha. Hiriyummaan keenya yoo normaalii itti fufee rakkoo qaba side effect qaba miidhaa sirraa ni gaana no jedhe waan tokkollee akka miidhaa irraa hin geessisne gaafate yaani mucaan sun nama of biraa hin qabu jechuudha. Dubbiin isaa badafanaadha dhugaa waaqayyootti yaadda malee siniin galu otoo hiriyaa wayii qabaate just hiriyaansa viidiyoo sana laalteeyyuu baay'ee hin aarti yookaan hin lolti viidiyoo sana wal cabbaxuun jira walitti naan jedhanii haasaa turan waan ta'eef kun hin ta'uun qabu. Kanaaf mucaan amma ifasii ta'eera yeetanbii mucaan amma of kennaadha baqa. Kanaafuu jijjiiriti jaarsa kee goradhu abbaa manaa kee goradhu mucaa dahii faana jiraadhu umurii 27 jettee mazmurii ittiin zammarin hin ashabashabiini heeru miti hojii keessa faan hojjetadhu
baay'ee gaariidha yuuti dhiirota warra kaan hiriyaa kooti jettee dhiirota warra kaan faana deemuu keerra heerumte abbaa manaa kee faarra hojiidhaaf bakka kamuu yoo deemte maatiin kee yaaddaani obboloonni kee yaaddaa eenyullee yaadda'u jechuudha maaliif abbaa manaa kee faana hojjechaa jirta jiraachaa jirta deemaa jirta waan ta'eef amma garuu namoota garaagaraa hiriyaadha namatti jette sun si miidhuu danda'u dubartiidhaati cimtuuyyuu taatu gaaf tokko kufuu dandeessaa. Gaaf tokko waan ta'e sirra gahuu danda'a. Kana hunduma isaa sirreessuuf garuu mucaan amma ati argattee miidiyaa irratti baastee wandaa wandinoo darbaabbaanoo bilisha wandaa wandinoo darbaabbaanoo xayyimnoo rajimnoo jettee hamma kan irra naqxe maqaa baay'ee filattee kun ulaagaa kee waan sii guuteef xumurii siin jedha qaansiin abbarata dhugaa waaqa siin abbarataa ta'a. Cimtuu yoo ati taate mucaa kan of harka gashuu dandeessaa gaa'ila ijaarrachuu dandeessaa jechuudha. Gaa'ila godhachuun immoo isammaarra baay'ee hojiin kee si milkaa'atillee kabajanii qabaattaa jechuudha. Dhugaan siin jedha. Qofaa kee olii gad deemurra nama ormaarra fi olii gad deemurra hojii keetiif baay'ee barbaachisaadhas baay'ee si barbaachisas. Umuriin kee 28 amma ta'utti hin eegin 30 amma ta'utti hin eegin rakkoon qabu hin jedhin rakkoo baay'ee qaba umuriin dabalaannaa deemu wanti baay'een luuz godhamaa deema shi. Kanaafuu namoonni baay'een nama barate waan ta'eef nama barate shawwaduu hin dandeessu rakkoon qabu hin jedhin baayoloojii saayinsii teeknooloojiin underline godhee jala kaa'ee umuriin rakkoo qaba isa jedhu ati immoo qophaa kee har'a kaatee researchii sakamiinidha kanatti umuriin rakkoon qabu jettuna umuriin baay'ee rakkoo qaba waan ta'eef hin qalladiini asis hin deemin achis hin deemin kanas gorsaa siin jedha baay'ee galatoomaa ijoollee keenya sheer naa godhaa sinin jedha yaw annan gorse malee waan tokko arrabsaa sin jiru maas jechaa jiru jajjabeessaan jira ciao